qabtan isinin jedha viidiyoo dabre keessatti lakkoofsa bakka lamatti qoodaman qofa walitti ida'uu turre. Har'aan tan ammoo lakkoofsota bakka sadiitti qoodaman walitti ida'uu barannaa. Na hordofaa isinin jedha. 6 ida'uu 3 ida'uu 4 wal qixa ta'a. Meeqamee walumaan haa ilaallu. Viidiyoo dabre keessatti yoo yaadattan lakkoofsa bakka lamatti qoodame qofa barataa ture jechuudha. Fakkeenyaaf 6 ida'uu 3 jennee erga sanii ammoo deebii isaa akka argannuuf barataa turre. Har'aan tan ammoo lakkoofsa bakka sadiitti qoodaman baranna jechuudha. Hayyee waan kana haala salphaadhaan argachuudhaaf mee kaartoona killee kana asii gaditti argitan kana haa fayyadamnu. Kaartoonni tokkochi killee 10 qabata jechuudha. Hayyee mee killee 6 kaartoona kana keessatti guuranne killee 6 ni argitan jedhee yaada. Killee 6 erga kaartoona kana keessatti guuranne killee 10 guutuudhaaf killee meeqatu hafa? Bakka duwwaa 4tu hafe jechuudha. Hayyee killee 4 itti guutuu nu barbaachisa jechuudha. Hayyee mee lakkoofsa 4 gama harka mirgaa irratti argitan kana fuuneetiniin kanarratti haa dabalannu. Killee 6 kanarratti haa dabalannu. Tokko, 2, 3, 4 jechuudha. Amma kaartoona gama gubbaatti argamu keessaa killee 10 qabna jechuudha. Amma lakkoofsa 3 irraa nu hafe ammoo killee 3 irraa nu hafte jechuudha. Kaartoona gara aanutti argamutti guuranna. Hayyee erga kaartoonni ol aanu killee 10 qabate gara aanu keessa ammoo killee 3 qabna jechuudha. Killee 10 irratti killee 3 yoo daballe meeqa nu dhufa? Killee 13 nu dhufa jechuudha. Gama lakkoofsaatiinis 6 ida'uu 3 ida'uu 4 wal qixa ta'a. Haaluma salphaadhaan akka killee 13 ta'e mirkaneeffannee jirra jechuudha. Hayyeemee ammas ka itti aanutti dabarra. 2 ida'uu 4 ida'uu 8 wal qixa ta'a. Hayyee meeqamee kunis akkuma duraa sanitti walumaan haa ilaallu. Akkuma beektan kaartoonni tokkochi killee 10 qabata jedhee isiniif ibsee jira. Hayyee kaartoona gama gubbaatti argamu kana guutuudhaaf lakkoofsa kamiif kam yookaan killee meeqaa fi killee meeqa yoo walitti idaane 10 arganna jechuu walumaan haa ilaallu. Killee meeqaa fi killee meeqa yoo walitti idaane 10 arganna. 2 fi 8 jechuudha. Hayyee killee 2 fi killee 8 yoo walitti idaanne lakkoofsa 10 argachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun 2 ida'uu 8 wal qixa ta'a 10 jechuudha. Hayyee killee 4 kan bifni hin dibamne lakkoofsa 4 kan bifni hin dibamin kan agartan jedhee yaada. Kan amma bifa boora qabu kana jechuudha. Isa kaartoona gad aanu keessatti guuranna jechuudha. Hayyee lakkoofsi 2 fi 8 yoo walitti idaane 10 nuuf dhufe. 4 ammoo kaartoona jalaa keessa kaa'anne jechuudha. Kana jechuun 10 ida'uu 3 dhiifama 10 ida'uu 4 14 jechuudha. 6 ida'uu 5 ida'uu 5 wal qixa ta'a meeqa? Kanas akkuma duraa sanitti killee kaartoona keessatti guuruudhaan fayyadamna. Hayyeemee lakkoofsa kamiif kam yoo walitti idaane kaartoona jalqabaa guutachuu dandeenya. Lakkoofsa kamiif kam yoo walitti idaane lakkoofsa 5 fi lakkoofsa 5 yoo walitti daballe kaartoona awwalaa guutuu dandeenya jechuudha. 5 ida'uu 5 wal qixa ta'a 10 jechuudha. 1 2 3 4 5 5 harka mirgaatti argamtutti guurreerraa amma dhiifamaa 5 jalqabarra jirtutti guurree jirra. Ammas 5 gara harka mirgaatti argamtutti guurra
shaniif shan kudhan jechuudha. Shan eda'uu shanii kudhan ta'uu asumaan isiniif jedhee yaada. Hayyee kaartoona gama aanutti argamu killee jahan hafteetti guurannaa. Hayyee kudhan eda'uu jahaa hoo meeqa? Killee kudhan irratti killee jaha yoo edaane meeqa? Killee 16 jechuudha. Hayyee gama lakkoofsaatiinis jaha eda'uu shanii wal qixa ta'a 16 jechuudha. Haala kanaan baay'ee tokko isiniif salphatee jedhee yaada. 9 eda'uu 7 eda'uu 1 wal qixa ta'a. Kunis meeqamee kaartoonuma san fayyadamneetiniin walumaan ilaallaa. 9 eda'uu 7 eda'uu 1 jechuudha. Lakkoofsa kamii fi kamii walitti edaanne 10 argannaa. Lakkoofsa 9 fi 1 yoo walitti edaanne kaartoona jalqabarra jiru kana guutuu dandeenya jechuudha. 9 eda'uu 1 wal qixa ta'a 10 jechuudha. Hayyeemee killee 9 jalqabarra jirtu taa guurru 5 6 7 8 9 jechuudha. Killee takkatti gama harka mirgaa irratti haftetan ni argitan jedhee yaada. Yookaan lakkoofsa tokko gama harka mirgaatti argamu kana ni argitan jedhee yaada. Isa yoo itti edaane killee 10 nuuf ta'e jechuudha. Hayyee lakkoofsa 7 kan gama qixxeetti hafe kana fuunee kaartoona aanu keessatti haa guurru jechuudha. Yookaan killee 7 qixxee jirtu san itti haa guurru jechuudha. Hayyee 10 eda'uu 7 wal qixa ta'a meeqa? Killee 10 eda'uu killee 7 killee 17 jechuudha. 9 eda'uu 7 eda'uu 1 wal qixa ta'a 17 jechuudha. Hayyee ammas qixxaa nuti dabarraa 7 eda'uu 5 eda'uu 3 eda'uu 5 wal qixa ta'a. Amma immoo lakkoofsa bakka 4tti qoodame jechuudha. Kuni jalqaba lakkoofsa bakka 3tti qoodame qofa fayyadamu turre. Ammaan tana immoo lakkoofsa bakka 4tti qoodaman walirratti eda'uu barannaa. Hayyee lakkoofsa kamii fi kamii walitti edaane kaartoona jalqabaa irra argamu guutuu dandeenya. 7 fi 3 yoo walitti edaane kaartoona jalqabaa yookaan kaartoona killee 10 qabatu kan jalqaba irratti argamu guutuu dandeenya jechuudha. 5 fi 5 yoo walitti edaane kaartoona itti aanu 5 eda'uu 5 10 kaartoona itti aanus guutuu dandeenya jedhee yaada. 7 hayyee 3 gama harka mirgaa irra argamtu yoo itti guurre 10 jechuudha. Kana jechuun 7 eda'uu 3 wal qixa ta'a 10 jechuudha. Ammas 5 eda'uu 5 wal qixa ta'a 10 jechuudha. Hayyee 10 eda'uu 10 hoo wal qixa ta'a meeqa? 10 eda'uu 10 wal qixa ta'a 20 jechuudha. Hayyee 7 eda'uu 5 eda'uu 3 eda'uu 5 wal qixa ta'a. Haaluma salphaadhaan 20 ta'uu isaa isiniif ifee jedhee yaada. Ammas itti aanutti dabarraa 8 eda'uu 2 eda'uu 6 wal qixa ta'a meeqa? Kunis walumaan ilaalla. Akkuma duraa san kaartoona killee fayyadamna. Odeeffama kaartoona killee amma boodan fayyadamnu. 8 eda'uu 2 wal qixa ta'amee sammuu keenyaan haa herregnu. 8 eda'uu 2 hayyee lakkoofsa 8 irratti lakkoofsa 2 yoo edaane 10 jechuudha. Eda'uu 6 16 jechuudha. 8 eda'uu 2 eda'uu 6 wal qixa ta'a 16 jechuudha. 5 eda'uu 1 eda'uu 5 wal qixa ta'a 5 eda'uu 5 fi 5 yoo walitti edaane 10 jechuudha. Tokkocha qixxatti nu hafe kan ammoo yoo irratti dabalanne meeqa? 10 eda'uu 1 11 jechuudha. 5 eda'uu 1 eda'uu 5 wal qixa ta'a. Haaluma salphaadhaan 11 arganneerra jechuudha. Hayyeeme qixxaanu kanas walumaan ilaalla.
lama eda'uu jaha eda'uu afurii wal qixa ta'a. Lakkoofsa kamiif kamii walitti edaane lakkoofsa 10 nu dhufame jalqaba irratti haa ilaallu. Jaha eda'uu afurii wal qixa ta'a 10 jechuudha. Fakkeenyaaf jahaa fi lama yoo walitti edaane 8 dhufa lakkoofsa 10 nuuf hin guutu jechuudha. Haala salphaadhaan argachuudhaaf ammoo jaha eda'uu afurii lakkoofsa gurguddaa jalaa walitti edaanee yoo finne lakkoofsa xiqqaa hafe ammoo irratti yoo dabalanne nun dhibeedha yaada. Jaha eda'uu afurii wal qixa ta'a 10 eda'uu 2 12 jechuudha. Walumaa galatti 2 eda'uu jaha eda'uu afurii wal qixa ta'a 12 jechuudha. Ayyaaraan tanaaf asumatti dhaabna. Viidiyoo kana hiriyoota keessanii fi nama beeytan cufaafuu sheer gochuu hin irraanfatina. Ammas laayik gochuus subscribe gochuullee hin irraanfatina. Hayyee nagahatti isinin jedha haga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti.